Hashamaa harka fuudhee kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii koo nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa qaba galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa viidiyoo haaraadhaan walitti deemnee jirra. Egaa osoo gara viidiyoo kiyya guyyaa har'aatti isiniin dabarsin warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan chaanaala kana subscribe gochuun maamila naaf ta'a. Warroonni aga kanaan dura maamila naaf taatan immoo jirtan galatoomaa viidiyoo kana aga dhumaatti daawwachuun like share godha. Akkasuma yaadaaf keeka qabdan immoo komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon qabadhee isiniif dhiyaadhee nyaata hojjechaa jira jechuudha. Nyaata keessaa piizaa hojjechaa jira. Yeroo jalqabaatiif piizaa hojjechuutti jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Kanaaf amma madaamin kiyyaa rafaa jirti jechuudha. Yeroo jalqabaatiif piizaa hojjedhee ishii surprise gochuutti jira jechuudha. Kanaaf egaa piizaa kana hojjechuudhaaf wantoota muraasa nu barbaachisa. Jalqaba irratti garuu piizaa hojjechuuf duqeetii namoonni duqeetii bukeessuu hin beekne jiru. Duqeetii inni bukeessinaa adda duqeetiin nu bukaa'een boodatti haala kana fakkaatuun jechuudha. Duqeetii keenya haala kana fakkaatuun diddiirsinee saaniyyee keessa gochuu qabna jechuudha. Saaniyyees namni hin beekne hin jirtanii. Anamma jechuudha haala kanaanii lama hojjechuutti jira. Piizaa lama hojjechuutti jira har'a jechuudha. Kanaaf saaniyyeen isaallee baay'ee guddaa waan hin taaneef xixiqqaadha jechuudha. Kanaaf bakka lamatti hojjechuutti jira. Kanaaf egaa jalqaba irratti duqeetii bukeessinee duqeetiin keenya erga sirriitti nu bukaa'een booddetti haala kanaan diddiirsinee piizaa hojjechuuf saaniyyee keessa gochuu qabna jechuudha. Akka saaniyyeen kun nu jalaa hin qabanne immoo xiqqoo yookiin daakuu jala firfirsuu qabdu yookiin immoo zayitii xiqqoo itti godhuu qabdu jechuudha. Jalqaba soo kana irra godhin jechuudha. Maaliifini yoo saaniyyee duwwaa irratti jechuudha fiddanii akkuma diddiirsitaniin keessa gootanii tarii booddee jechuudha yeroo bilchaatetti isin jalaa qabee isin rakkisuu danda'a waan ta'eef akka isin jalaa qabee isin rakkifne jalqaba zayitii xiqqoo itti gochuu qabdu. Yoo zayitii immoo hin barbaanne daakuu xiqqoo jala gochuu qabdu jechuudha. Akka saaniyyeen kun isin jalaa hin qabne. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma maaltu as jira yoo jettanii asirratti jimnii qopheeffadheen jira jechuudha. Jimnii namni hin beekne immoo hin jirtan jedhees hin yaadu. Kanaaf egaa asitti immoo kan argitan jechuudha. Timaatimii shunkurtii daakamaadha jechuudha. Akkasuma qimamii garaagaraa of keessaa qaba jechuudha. Akka nama waxii hojjetuutti jechuudha. Abidda irratti hojjedhee baasee jira jechuudha. Haala kana fakkaatuni. Wanti inni of keessaa dhabeen jiru qimamii garaagaraa qaba. Akkasuma zayitii qaba, shunkurtii qaba, timaatimiidha jechuudha. Asirratti immoo kan argitan jechuudha zayituuna jechuudha. Zayituuna ani manatti harka kiyyaan jechuudha. Kunoo zayituuna isa kana harka kiyyaan akkanatti baasee jira jechuudha. Kanalaa hin binne jechuudha. Kanalaa bittanii fayyadamuu dandeessu. Kanalaas kanuma jechuudha garaagarummaa hin qabu. Garuu diizaayiniin isaa walirra malee diizaayiniin akkaataa isaa ani harkaanan quncisee garuu diizaayiniin kan suuqii irraa bitame garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu ani kan mana keessaa fayyadame jechuudha zayituuna haala kanaan qopheesse. Okay, kana immoo kan biraa immoo maaltu naafe asirratti jechuudha. Wanti kun suuqirraa bitama jechuudha. Suuqirraa bitama jechuudha. Kuni qimamii garaagaraa of keessaa qaba. Akkasumallee timaatimii ni qaba. Haa ta'u zayitiis illee ni qaba. Xiqqoo jechuudha. Isa kanarraa garaagarummaa qaba jechuudha. Inni kuni timaatimii qofa jechuudha. Inni kun immoo suuqirraan bite waan ta'eef xiqqoo ni guba barbaree of keessaa qaba jechuudha. Xiqqoo ni guba isas xiqqoo nan fayyadama jechuudha. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mee aga dhumaatti anuma hordofaa isiniin jedha. Kunoo akkuma isin argaa jirtan wantoonni ani qopheessee jiru kunoo kana fakkaataa. Egaa du'aa naa godhaa kadhannaa naa godhaa jechuudha. Surprise gochuutti jira yeroo jalqabaatiif piizaa hojjedhe waan ta'eef akka itti mi'aawu jechuudha. Maaliifini yeroo jalqabaa waan ta'eef tarii harkatti tuffatti tarii immoo naa galateeffatti hin beekamu jechuudha. Kanaaf kadhannaallee naa godhaa akka seeraan hojjedhullee abdii qaba jechuudha. Ani kanuma wantoota kanan fayyadama jechuudha. Maaliifini
wantoota baay'ee gubbaa irratti fayyadamuun illee ni danda'ama. Garuu ani waanuma muraasa kanaan hojjedhee maal akka ishiin jettu na galateeffatti moo inni aamoo waan ishiin jettu gaa hin beeku dhumarra jechuudha. Yeroo biizaan kun baay'ina isinitti hima jechuudha. Kanaaf wanti nuti gochuu qabnu gaa. Kanaaf egaa wanta ani gochuu qabu isa kana xiqqoo kanatti dabaladha jechuudha. Baay'ees miti garuu sirriitti guba wanti kun waan ta'eef xiqquma itti dabalanna jechuudha. Maaliifini diimina isaa illee xiqqoo nuu bareecha waan ta'eef erga itti dabalannee haala kana fakkaatuun sirriittis gubuu hin qabu jechuudha. Isaan wanta gubaa hin jaalatan waan ta'eef akkas egaa madaami kiyya yeroo irraa kaatu jechuudha. Anamma kunuu misaa qopheessaa jira. Kanaaf xiqqootti dabala jechuudha. Maaliif xiqqoodhuma ishee jechuudha. Akka sirriitti hin gubnetti ilaalaa jechuudha. Wanti beekuu qabdan immoo timaatimii kan duraa keessa timaatimii garaagaraa itti godhee jira. Abiddarra illee godhee jira jechuudha. Argaa jirtu du'aa inaa godhaa jechuudha. Ni gaa jechuudha. Maaliif baay'ee yoo gubes hagana hin tolu jechuudha. Kanaaf ni gaa jechuudha. Amma gaa maal godha isinitti fakkaate? Amma gaa jalqaba irratti jechuudha fidee itti godhaa jechuudha. Argaa jirtu jedhee namanaa. Egaa akkuma isin argaa jirtanii haala kana fakkaatuun ajaa'ibuma dhugaa. Akkanumatti too waan biraatti hin dabalinni isinitti bareedaa jiraami. Saanii isa tokko haala kanaan dibee jira jechuudha. Haala kana fakkaatuun wal qixxeessitanii dibuu qabdu jechuudha. Kanaaf isa lammataatti darbinaa jechuudha. Lammataa immoo kunuuti jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya isas akkuma ammaatti jechuudha. Itti goonee dibuu qabnaa jechuudha. Kanaaf egaa hojii kiyya kanaa akka jaalattan illee abdii guutuu qaba. Inuma jaalattu jechuudha. Maaliif jennaan lachuu isaanii jechuudha xumuree jira. Akkuma isin argaa jirtan lachuu isaanii xumuree jira. Amma immoo kan na'afu jechuudha. Jibnee kana jechuudha. Jibnee kana itti godhuudha kan na'afu. Kanaaf isa jalqabaa irratti jibnee kiyya godhee gaazii kiyya jala kaa'a jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kun haala kana fakkaatuun itti firfirsinaa hunda isaa waliin geenyee jechuudha. Kanaaf egaa gadhumaatti na hordofaa. Biizaan kun illee maal akka fakkaatu yeroo gaazii keessaa baasetti immoo isiniin agarsiisa jechuudha. Zayituunas illee itti goona. Timaatimiin kun jechuudha waa hunda waan of keessaa qabuu fi akkasitti hubadhaa jechuu barbaadini. Waa hunda of keessaa qaba qibaaximamii akkasuma shunkurtii waa hunda wajjin daaketanii jechuudha. Jalqabarraa viidiyoo yoo waraabe inni dheerata jechuudha. Daqiiqaan 30 naman ga'u jechuudha. Kanaaf akkanatti haala kanaan isinitti himaa hojjedha jechuudha. Kanaaf immoo na hordofaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun haala kana fakkaatuun jechuudha. Xumuree jira. Amma maaltu naafe gaazii jala kaa'a jechuudha. Daqiiqaa akkam guddatti daqiiqaa 15 gaazii jala kaa'ee sana booda waan inni fakkaatu biizaan kun akkamitti akka ba'e isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf egaa amma yoonaa madaamin kiyya ciisaa jirti. Yeroo ishiin kaatutti ani misaa kiyya hojjedhee waan hin jiruuf sapiraayisii ishii godhaa jechuudha. Yeroo baay'ee biizaa alaa fayyadamna malee mana keessatti hojjedhee hin beeku jechuudha. Kanaaf yeroo barbaannetti alumaa fayyadamna. Har'ammoo jechuudha alaa hin fayyadamnu ka jedhu yaaduma kiyyatti yaade kun hojjedheetiin jira jechuudha. Kanaaf biizaan kun illee akkamitti akka ba'e isin agarsiisa. Egaa viidiyoon kun yeroo jalqabaatiif waan ta'eef viidiyoon kunis akkasinitti tolu abdii qaba.
Viidiyoon kun yoo jaalattan yoo isinitti tole garuu laayik naa godhaa. Hojii koo kan jaalattan laayik naa godhaa. Yaadammoo qabdan wantoota irraa hir'ise waan akkanaa gara fuula duraatti itti dabaluu qabda. Wanta akkanaatu irraa hir'atee kan jettan yoo jiraates yaada keessan nan fudhadhaa isiniin jedhaa. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa aga xumuraatti anuma waliin tura. Aga biizan ba'utti nyaadhaallee jechuudha. Warra isinitti tole nyaachuullee ni dandeessu. Ammasittuyyuu baay baay. Kabajamtoota hordoftoota keenya xumureen jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan biizan keenya kunoo kanaaf kana fakkaatee ba'ee jira jechuudha. Yeroo jalqabaatiif isiniin jedhe jalqaba irratti isinitti meera. Mee maal fakkaata? Bareedina hojjedhe moo akkamii kan jedhu astaayitii yaada astaayitiin jedhinaan jettaniirtu soorii yaada naaf kennaa isiniin jedha. Egaa kunoo amma yeroo madaamin kiyya kaatatti sapiraayis gochuufini maaliif yeroo jalqabaatiif hojjedhe an hojjedhee hin beeku jechuudha. Akkaataatti hojjetamullee yeroo namni hojjetu ilaali malee hin beeku jechuudha. Yeroo jalqabaa waan ta'eef narkatti tuffatti moo narkaa nyaatti moo waan saagaa omaa hin beeku. Akkuma argaa jirtan kunoo kana fakkaata jechuudha. Kan madaamii kiyyaati kuni jechuudha. Zayituuna ittiin goone isheen hin jaalattu kan ofii nyaannutti zayituuna godhe waan ta'eef zayituunni weerre jechuun keessan immoo hin oolu waan ta'eef kunoo kana fakkaatee bahee jira. Jalli isaallee dhugaa rabbi kunoo kana fakkaata jechuudha. Akkan harkatti hin cabne maaliif wanti kun wanta sapiraayisii waan ta'eef egaa kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoon guyyaa har'aa yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Nyaannu isinillee nyaadhaa isiniin jedha. Egaa siyaa gargaaruu naan jedha maaliif akka isheen harkatti hin tuffanne jechuudha. Yeroo baay'ee kan delivery irraa dhufu fayyadamna waan ta'eef egaa kan manatti hojjetamu kanan harkatti tuffatti moo harkaa nyaatti moo waan isaa hin beeku jechuudha. Kanaaf du'aa illee naa godhaa isiniin jedha akkan harkatti hin tuffanne hojii amma kana ifaajee akka harkatti hin tuffanne. Bye bye.